السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في كبجمتوتا أنا ورناس جلت أرقمت مرت جسنا كم فيا جسنا جبت ججبات سنجتا guyaan har'a akkuma beekamu guyyaa gammachuuti yemmoo waliin qoodanna jedheetin dhufee jira. Sheer walii godhaati beemee namoota akkas fiddan abdiin qabaas ni jira. Kanaafu hiriirri guyyaa hadhaa godinaalee Oromiyaa hunda irratti godhame baay'ee nu gammachiisee jira. Itti gammanneeti jirra. Baay'ee waan nama bohaarsudha. Waan itti yaadamne hoggaa argan hamma malee daangaa malee jechuudha nama gammachiisa. Wanni baay'ee hangoonaa hiriira har'aa godhame keessatti wanti na dhibe maal sinti fakkaata yaadattu? Baandotaa fi girrisoonni ganamaa galgala duula mootummaa Abiy Ahmad irratti ganamaa galgala nutti sirbaa dhaadachaa jiran baay'ee akka hamileen isaanii cabee fi sammuun isaanii baay'ee akka sirrii hojjetaa hin jirre itti amaneetiin jira. Wanni moona gammachiisu yoo jiraate edaa siluma anumaanuu walitti qaba jechuudha. Anuma kanaa walitti qaba namoota Itoophiyaa keessaa ala bahee jiru yookaan diyaaspooraa waan jedhamu akka diyaasporaan bar nama dhaabbata nama biyya ofii keessatti jiru rakkinni mudatellee gargaaruu danda'u. Nuti diyaasporaa illee hin jedhamu warri liivii waraabaa namaa walitti qaba baay'een isaanii diyaasporaa hin jedhamanii. Jarreen kun ganamaa galgala warri mootummaatti duulaa jiran kun har'a akkam ta'anii mootummaatti ganamaa galgala duulu eda'an ummanni kun warri biyya kaayyoon jara biyyaa sunis illee ijoollee yookaan qeerroo biyyaa akkuma baandotaa fi girrisoota biyya alaa jiran kan natti fakkaatee ture. Garuu wanni nama ajaa'ibu akka baandota yookaan girrisoota biyya alaa jiran sana hin taane qeerroon biyya an gonkumaa hun abdanne an hiriirri guyyaa hadhaa kun akka kanatti futta'ee yookaan hamilee akkamii ittiin dhaadachamaa oolame kun baay'ee waan namatti toludha. Garuu hin eegneen ture maaliifi anumaan walitti qaba namootni baay'een isaanii jechuudha. Nuti mootummaa kana waliin hin jirru. Mootummaan bilisiginnaa kun akkuma maqaa isaa jira malee nu hin ceesisu jechaa waan turaniif akkas jechaa waan turaniif kaayyoon qeerroo fi qaree godinaalee Oromiyaa hunda keessatti argamanii akkuma baandota girrisoota biyya alaa sanatti fakkaatu. Edaa qeerroonii fi qareen biyya keessaa hammas taanaan mootummaa wajjin akka isaan jiran abdiin qaba. Baay'ee itti gammadeetiin jira. Keessumatti kan godinaalee Jimmaa baay'ee waan nama bohaarsudha. Maashaallah nama lama tokko wanti jennu hin jirru. Girrisotaaf immoo dhukkubbii mataa ta'eeti jira. Rabbiin sabriidhuma isiniif haa kennu jenna malee waa tokko wanti jennu hin jiru. Yeroon kun yeroo walirratti duulan otoo hin taane yeroo mootummaa kana jajjabeessanii ifa wal baasanii gabrummaa waggaa kana hunda nurra tarte kana jalaa miliqnu yookaan jalaa ceenu ta'uu qaba malee yeroo mootummaatti duulanii miti. Innaa deeggarsi guyyaarraa baay'ee waan namatti toludha. Akka kiyyatti baay'ee natti tolee jira. Inni lammataa immoo gabrummaa waggaa 27 jala jiru san ummanni Oromoo gaafii waggaa 150 yoo deebiifuu yaate illee gabrummaa inni jirre jiru kunillee hammallee 100 deebi'ee osoo hin taane dur gaafii yoo gaafatame deebiin isaanii rasaasa waggaa 27 keessa kan ture jechuudha. Deebiin isaanii rasaasa gidirsa mana hidhaatti gaafii ummataa sun deebi'uu baatullee har'a yuuntaan barbadoofte kun warra ergasii ummanni ganamaa galgala gaafii namummaa gaafii lafaa gaafii biyyooma mirga namaa kan gaafataa ture. Gaafii kana hunda otuma gaafatu deebii hin argan. Yuuntaan garuu har'a otuma argachuu baate gumaan ummata Oromoo kun gaafiin deebi'uu baatu gumaan ummata Oromoo kun TPLFif deebi'eetu jira. Gabaabumatti wanni biraa hin jiru. Wanni baay'ee itti tolee jiru kana qofa. Abdii moo ni qabna gara fuulduraatti
abdiin qabna akka gaafiin ummata keenya kun deebi'u abdiin qabna. Garuu gaafiin ummataa kun deebi'uudhaaf tokkummaa yoo wal utubne akkuma har'a deeggarsa mootummaa Abiy Ahmed kanaaf godhame ummanni kun cina wal dhaabbate jibbaa soon faarsin jaalala qofa faarsee misoomaa fi tarsiimoo adda addaa irratti yoo hojjete ifa ni baana jedheetiin abdadha. Yookaan ammootu soba akka diyaaspooraa anumaa walitti qaban liivii galanii chaanaal yuutuubii isaanii guddifachuuf ganamaa galgala mootummaa irratti dhaadachaa kaasan gaafii kaasan osoo hin taane akkuma qeerroo fi qaree godinaalee adda addaa keessatti argaman guyyaa har'aa hiriira bahan kana keessatti kaayyoon keenya yoo akkas deeme caarraa nuti hamma arganne kun nurkaa baate jedhee yaadu. Caarraa nuti hamma arganne kun nurkaa baate jedhee yaadu. Garuu girrisoonni baandonni warri ganamaa galgala soba gingilchaa kan maal isin jedhee himu laata kan xaafii itti gingilchan san kan akkasii warri gingilchan kun sichittis borus har'as gara fuulduraattis biyya ifa baasuuf osoo hin taane gabrummaa nurra ture waggaa 27 deebisanii fiduudhaaf kaayyoon isaanii wanni biraa hin jiru. Eengedda dubbadheetiin ture irraa kaayyoon isaanii ganamaa galgala mootummaa irratti duudan ganamaa galgala wanni isaa mootummaa irratti duulanii fi ummata kana deebisanii gidirsa hamma dura irra jiru deebisuudhaaf wanni biraa wan tokko wanni jiru hin jiru. Namni hin beeku tokko dhufee seeneeti jira mubee akkam fayyaa keetiin jecha innaa kanumaan wal qabate sichitti fuuldurri keenya ifa kan ta'u mootummaa walii yoo dhaabbanne ifa baan yookaan immoo akkuma beekamu yoo mootummaa irratti duultan ta'e waan har'aa osoo hin taane kan borii yoo yaaddan gaafiin keenya illee ni deebi'a fuuldurri keenya illee ifa ta'a paartiin badhaadhina mirgaaf bitaatti kallattii hundaan hojjechaatu jira. Akkuma sana ammoo mormitoonni isaanii dhaaba kana warri hin deeggarre jigsuuf ni cinqamu ganamaa galgala ni carraaqu garuu hin mijoofneef. Kanaaf mootummaa Oromoo kana ofirraa buuftanii nama biraa fiddanii hammas keenya kurreedhuma akkuma jedhan san kurreef qophaa'uu osoo hin taane mootummaa kana cina dhaabbattanii yoo jettan gaafiin keenya waggaa 150 anillee hin deebine jedhee itti nan amana hanga deebi'utti garuu immoo wal obsuutu gaarii warratti duuluu tasuma kursii yookaan barcuma of jalaa darbuu osoo hin taane warratti duuluu dhiisne yoo mootummaa kana cina dhaabbanne gaafiin keenya ni deebi'a jedhee dhibbatti abdiin irraa qaba. Kanaaf har'as borus qeerroo fi qareen ummata Oromoo godinaalee Oromiyaa hundatti argamtan guyyaa har'a baay'ee isinitti booneetiin jira. Baay'ee hamilee keenya ol kaaftaniiti jirtu keessumatti qeerroo fi qarreen godinaalee Jimma baay'ee isinitti booneetiin jira. Sila sinama bar akka abdatanii olitti oggaa argan baay'ee hamileen namatti tola. Namni itti gammada. Kanaafuu waan ittiin eegne ol waan agarreef baay'ee natti toleeti jira. Ammoo girrisoonni akkuma sila dubbadhe girrisoonni ganamaa galgala kurrifatan kun mootummaa kana gadhiibuuf kurrifatan mootummaa kana gadhiibuuf warri kurrifatan ganamaaf galgala har'a baay'ee sammuun isaanii jechuudha. Sammuun isaanii sirrii hojjetaa hin jiru. Mucaan tokko lama maal jedhee poosti godhe seetanii hiriirri guyyaa har'aa bahame kun mootummaa jigsuuf immoo mootummaa dhaabuufi mootummaa waliin dhaabbachuuf immoo mootummaa irratti duuluufi jedhee poosti godhennaan yoo mucaan kun akkam yaada kaayyoon isaa kun maayinni jedhee baay'een dinqifadhe ummata barreeffama mootummaa si waliin jirra fuuldurri keenya ifa ኢትዮጵያ ለዘላለም በአንተ ስም ትኖራለች እኛም እስከ መጨረሻ በአንተ ስም እንሰራለን ወረጀዱ kanaan deebi'ee mootummaa jigsuuf moo kaayyoon keessan mootummaa waliin hoggaa jedhee poostii godhe baay'ee na ajaa'ibe poostiin isaa kun illee jechuudha. Kanaafuu girisoonni anumaa walitti qaba baandonni
chaanaal yuutuubii keessanii qarshii 50 yookaan 100 ittiin argachuu jettanii ganamaa galgala mootummaa irratti duultan kun isiniif hin tolu. An akka kiyyatti jechuudha akka kiyyatti yaada waan irraa fakkaate tokko nin dubbadha. Maali jettanii an warroonni ganamaa galgala mootummaa kanarratti duulan kaayyoon qeerroo fi qaree biyya keessaallee akkuma kaaroo kaayyoo baandota girrisoota biyya alaa ruuza quufanii ganamaa galgala ummata irratti duulan akkuma sanatti fakkaata. Garuu akkanatti hin fakkaanne olitti argan godinaaleen Oromiyaa hundisaa akkatti bahee akkatti hiriira bahee ani baay'eetti gammadeetiin jira. Akkuma kaayyoo warra ganamaa galgala liivii galee nurratti duuluusan akkasiin see qeerroo fi qaree Oromiyaa keessa jiran marti isaanii jechuudha. Akkasitti eegaa ture garuu edaa qeerroo fi qareen biyya keessaa namootan biyya alaa jiran mootummaa kana kuffisuuf yookaan hamilee isaa cabsuuf paartii badhaadhina kana gombisuuf warra hojjetu ta'uu isaanii irratti baraniitiyo qeerroon biyya keessaa jechuudha. Kunumtinu baay'ee waan nama boonsudha. Akkuma isaanii gir jedhaniituma dubbittii guyyaa hadhaa akkuma beekamu godinni Jimmaa ni baha jedheeti eegaan ture. Garuu godinaaleen biraa hiriira guyyaa irraa ni bahan jedhee itti yaanne akkan itti yaanne olitti immoo hoggaan argu baay'ee na tole.